qabannee dhufnee isinitti himna. Hamma dhuma sagantaatti nu faana turan affeerraa keenya. Halkan edaa mootummaan Abiyyi Ahmad akkasumas daangaa Tigraay cabsee seenee jira jechuun dhaadannoo garaagaraa dhageessisaa turuun isaa ni yaadatama. Haa ta'u garuu halkan edaa mootummaan naannoo Tigraay tarkaanfii fudhateen loltoota Abiyyi 2,000 ol kanneen tilmaamaman ajjeesuun isaa dhagahameetee jira. Loltoonni kunneen akkasumas daangaa Tigraay seenuudhaan lafa naannoo Tigraay hedduu qabannee jirra. Injifannoon magaalaa guddaa Maqalee galuuf jirra jechuun dhaadachaa osoo jiranii halkan edaa akka waan duubatti baqatee fakkeessuun humni naannoo Tigraay akkasumas tarkaanfii fudhateen namoota hedduu lafarraa hobbaaseetii jira. Akkasumas ilmaan Oromoos warroonni daangaa Affarirraan karaa naannoo Tigraay imalaa turan halkan edaa tarkaanfiin irratti fudhatameen hedduun isaanii lubbuun akka dabarte himameetii jira. Ilmaan Oromoo lola kana irratti hirmaachuun isaanii durumaanuu yakka osoo ta'u, haa ta'u garuu egaa hirmaatan immoo lubbuu isaanii bifa hin taaneen dabarsaatii jiru. Kanaafuu warroonni ammaan boodas deemuuf of qopheessaa jiran akka irraaf of qusatan isaan gaafanna. Haa ta'u malee lolli eda gaggeeffamaa bule kunis humnoonni mootummaa naannoo Tigraay akka waan duuba irraa baqatanii fakkaachuudhaan boodarratti tarkaanfii fudhataniin humnoota Abiyyi milishaa naannoo Amaaraa fi Liyyuu Haayiluun naannoo Amaaraa raayyaa ittisa biyyaa irratti tarkaanfii fudhataniin loltoota Abiyyi 2,000 ol battalumatti ajjeesuun isaanii dhagahameetii jira. Injifannoon mootummaan naannoo Tigraay galmeessaa jiru Abiyyi Ahmad kan baay'ee muufachisee fi kan baay'ee gaddisiisa ta'uun isaa ni yaadatama. Haa ta'u garuu Abiyyi Ahmad yeroo ammaa kanas humna gargaarsaa biyyoota ollaarraa gaafachaa akka jiru maddeen gabaasaatii jiru. Haa ta'u garuu Abiyyi Ahmad yeroo ammaa kana rakkoo hamaa keessaa fi muddama hamaa keessa galeetii jira. Angoo biyyattii warroonni naftanyaa harkatti dhuunfatanii Abiyyi Ahmad akka ofii fedhanitti asii fi achi oofaa kan jiranii fi karaa ofii barbaadanitti isa qajeelchaatii jiru. Haa ta'u garuu wanti kannaa kun Abiyyi Ahmad rakkoo cimaa keessatti kuffisuu mala jechuun hayyoonni Oromoo biyyattiis karaa gaagaa amantaaniitti geessuu danda'a jechuun xiinxala kennaatii turani. Haa ta'u garuu Abiyyi Ahmadis gorsaa yoo ta'u osoo hin dhageessitin hayyoota Oromoo warra gorsaa turanii fi warra biyyattiin karaa qajeelaarraa akka deemtuuf tarsiimoo adda addaa baasaa turan kanneen akka Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa fi hooggantoota adda bilisummaa Oromoo mana hidhaatti dabarseetii jira. Kun immoo kanumaan osoo jiru yeroo ammaa kana warra diinaa waliin ta'uun akkasumas qabsaa'ota Oromoo diina godhatee warra diinaa fira godhatee yeroo ammaa kana hallayyaa qileetti deemaatii jira. Kanaafuu ilmaan Oromoo Oromiyaa irratti abbaa biyyummaa Oromoo fi Oromiyaa bilisa taate ijaarrachuuf qabsoon Oromiyaa irratti ta'uu qaba jechuun yeroo ammaa kana waamichi kallattii adda addaatiin dhiyaataatii jira. Kana irrattis ilmaan Oromoo tokkummaa fi akkasumas naamusa tarsiimoo fi akkasumas qabsoo karaa fuulduraa irratti xiyyeeffannoo addaatiin qophaa'anii lola adda addaa gaggeessuun qabsoo fincila diddaa gabrummaa akkasumas poolisiin Oromiyaa immoo gaachana ummatichaa ta'uudhaan qabsoo kana fuulduratti ceesisuu qaba jechuun hayyoonni Oromoo dhaamsa dabarsaatii jiru. Nuyi dhaamsa keenya asumaan hayyoota Oromoo irraa fuunee kallattiidhaan miidiyaa keenya irraan isin biraan gaatii jira. Haa ta'u garuu yeroo ammaa kanatti haalli adeemaa jiru baay'ee yaaddeessaa fi biyyattiin gaaga'ama guddaa keessa seenteetii jirti. Mootummaan naannoo Tigraay akkuma beekamu TPLF amata 27 biyyattii bulchaa kan ture yoo ta'es meeshaalee biyyattii keessa jiranii fi humna mootummaa biyya bulchaa jiru kana sirriitti waan beekuuf jecha of duuba osoo hin deebiin tarkaanfii laalleessaa fudhachaa mootummaa Abiyyi Ahmad guutumaan guututti dadhabsiiseetii jira. Kanaafuu odeeffannoon keenya har'aaf qabannee dhufne kanuma waan hordoftaniif horaa bulaa galatoomaa isiniin jenna. YouTube chaanaalii keenyas subscribe gochuun akka nu cinaa dhaabbattan asumaan isin affeerra.